Soomaali isin jechuu barbaade shamarran keenya tokkoffaa dhiira hin amanina dhiirri Oromoo bofa afaa jalaati takka malee dhiirri Oromoo bofa afaa jalaati maqaa harmee keetiitiin akkaawuntii banadhu habiibti maqaa abbaa keetiitiin akkaawuntii banadhu habiibti yookiin biyya galii akkaawuntii banadhu deebi birrii ta'in dalagatta baatirraa 5,000 haadhatee gargaari 15,000 lafa kaayadhu gaafa waggaa 10 ati miliyeenara waggaa tokko dalagii lafa ho'ii bitadhu kanasitti dhaay amasi lafa ho'ii bitadhu ka kaartaa pilaanii qabu hoolaa bittee ribbiin kennin bada jazbitti harree bittee rabbiin kennin farda bittee ribbiin kennin yookiin amaaqixoo nyaatee bokkokee du'a yookiin waraabessa si jalaa nyaata yookiin si jalaa qalaxaniitiin hin du'e siin jedhan an fiidha amaara ama si galeemi waan lubbuu qabu bittee ribbiin kennatin takkaa waraabessa nyaata takkaa si jalaa qalatanii hin du'e siin jedhan lafa ho'ii kaartaa pilaanii qabdu bitadhu haga humna keetiitiin lafa kaayadhu naannoo isinitti dhalattan waldaan hin jiru kaare meetira 200 mootummaan birrii 230 sii kenna 230 mattaaqaa baafadhu galmaay magaalaa naannoo keessaniitti waggaa tokko eeggattee baatii ija waggaa lama eeggattee mootummaan sii kenna hagazii wali qabattee gaaf mootummaan seeran sii kenna irratti ijaaratta busuu sistemaallee dhageeffadhu waan ansi gorsu kana karaa si kaaya caluma jettee lafa gurguraatu jedhanii namni torba si gurguratee irraa sin ari'in sitti himaaraan na dhageeffadhu magaalaa naannoo keetiitti galmaay waldaa lafa waldaa birrii 230 kafalta baatii jaha guddatu waggaa booda mootummaan sii kenna galmootee mootummaan sii kenna san booda gaafa sanitti ati waggaa tokko dalaydee lafaa qabda wanta birritti ijaarataa jechuudha 340 haadha manaa taate yemi miliyeena baasuu no yemi miliyeena 2 baasuu no yemi yoo sirraa diigame uf ajjeesuu no karaa gabaabaa kana warri artifooloo tan amar utan achumarraa askaanii hadiisni nuun deeme hadiisni Oromoo dheeradha waan ta'eef nuun deeme bar waa'ee artifooloo tirraa askaanii gara sumaa dhufnee hadiisni Oromoo kun yoo babbanan kitaabni Oromoo kun namaan deema kitaaba Oromoo kanaan namaan deema achirraa as dhufne seenaa warri amar uftan achumarraa kaanee natti fakkaate miira jalqaba ijoollee suudhi tirraa kaanee hadiisni Oromoo kun nuun deeme saa hindi goggore moo akkasi akkasumaami akkasii bar gara sirraa kaanee hadiisni Oromoo kun bal'aa waan ta'eef nuun deeme akkas ijoolleen keenya ka biyya Arabaa Suudii jirtan ani keetti kiyya walqaba warra Suudii keessa jirtan please balaa bakka biraa ka'u isin irratti akka qabatuun godhina isa kanamni seeratti isin dhiyeessu haa ta'u kanamni manguddummaan isin ergatee isin araarsu haa ta'u ufii keessanii itti gaafatamummaa fudhadhaa ijoollee Suudiitti wanni dhaamsa qabu dhumarratti itti gaafatamummaa mataa keessanii fudhadhaa isin namni an akkatti dararu kun namni an dararaa jedhee walitti ergu kun osoo ana ta'e hoo jedhi yaadi akkasitti yaada